السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyan yoo kana dhageessan taate namni jiraattan takka takka barreessaame ayroon dubbii deemu jirtu kanaa fi aara keessa telefoonni kiyya kun illee hin dhageessifneen saa sanna fakkaata. yoo ha dhageewamu taate takka takka barreessuun bareedaadha. yoo hin dhageemne umaa rakkinan qabu. Okay, waanin jechuu fadhu maal seetan dubbii jijjiirama qubee afaan oromoo ka ammaan tana warri waa laaqu dubbatan kanaan dubbachuu fadha. Silaahuu nuti akka beekamu adaba qabnaa afaan keenyaa waa hunda dubbachuun taanu jechuun ogguun akkana jennu teenyu akka ta'e ni beeytanii nuti abbootiin qubee jechuu. Nuti abbootiin qubeedhaa. Qubeen afaan oromoo jijjiiramuu irratti wanni nuti ilaaluu qabnu qabsoo nuti qubee afaan oromoo fiduudhaaf goone jechuun abbootiin teenya qabsoo isiin goote qubee afaan oromoo fiduudhaaf warreen eessaa akka dhufan if beekan eessaa akka jiran if beekanii fi eessatti akka deeman if beekan jechuu. warreen faallaa jara ammaan tana qubee jijjiiruudhaaf deemuu kana ta'e warra qubee jijjiiruu fadhuu habikkarraa deemuu hin beeyne habikkatti deemuu hin beeyne habikka jirullee hin beeyne afaan guuttatanii warri afaan hin qabne kanuti afaan itti goone afaan guutuun gabba'anii qubee afaan oromoo jijjiirraa laagaarraa eegallaa isaan haalallaaqu. Afaanumaa hun qaban afaanuma kanaa nuu isaanii godhe zikra na dhaga'u jirta na dhaga'u jiraatte takka takka barreessime warri biraa waan barreessan waan agarre ati yoo na dhaga'u jiraatte takka takka barreessi akkuma jala deemu jirtana fakkaata. warri qubee afaan oromoodhaa sanguere ni dhageema. Qubeen afaan oromoo ka hundeeffamteen namootan babbeekamoo hayyuulee kanneen akka Shekh Bakhri saphalo kanneen akka Sheikh Rashad Abdull kanneen akka Abdi Qophe Mohamed Yusuf fi kan kana fakkaatan obboleeyyan keenyaa fi abbootii keenya hedduudhaanii qubeen afaan oromoo hundeeffamtee jechuu warreen saba isaaniitiif sabni keenya kun qubee takkallee hin qabuu jaanii hadoodanii lafaa ka'an qubee afaan oromoodhaa uumuudhaaf warra har'aan tana qubee afaan oromoo balleessuu fadhu haa afaanuun qabne afaan guuttatanii gabba'anii qubee afaan oromoo abaacaan kun ijoolletti ulfaata laagaarraa eegalamee laagaa isaan halallaaqu qubeen afaan oromoodhaa hedduu ta akkanumatti jijjiiramtuu miti akkanuma lafaa ka'ee namni taraan waan nyaatuu fi waan dhuguu hin beeyne farshoo dhuguu malee
udaan saasa garaa geessuu hin beeyne if jalatti udaanuu malee qubee afaan oromooniin jijjiiraa hoggaa jiru xiqish takkallee sammuu isaa dhoqqee tana keessatti sammuu isaa tana daleessuu dhabaaf waan akkanaa hogguu dubbatu itti dhaga'amuu dhabee afaan guuttatee garuu hedduu nama ajaa'iba dubbii takka takka osoo beeynuu sareen hubaa hojii jette jan nuti osuma isin beeynuuti ifitti isin qabne isin ilmaan eenyu akka taatan osoo isin beeynuu isin eeysa akka turtan eeysa akka dhuftanii osoo isin beeynuuti ifitti isin gayyaamne ifitti isin qabne arraan tana lafaa kaatanii qubee jijjiirraa duraanis warra shanyiinu jijjiiruu bare isin beeyna qubeen afaan oromoo jijjiiramuu qabdii eega qubeen afaan oromoodha isin sammuu profeesara addunyaarra caalee gartee sammuun teessan dhoqqeen kara deemtuu fi kararraa dhuftee fi kara jirtuu hin beeyne tun qubee afaan oromoo jijjiiruutti isin kaafte dura dursoo afaan ittiin haasawanii wal dabarfatan kana kanumaahu afaan alagaarraa karaa afaan oromoo guutuu deeffadhaame isin warri qubee jijjiirrajuu qubee jijjiiruun duratti duraanis akka oromoon ta'in osoo isin beeynuuti oromoo isin goone warreen abbaan isaanii amaaraaf ashkara warreen jala deemtu amaaraa turtan isin beeyna takka takkatti ka abbaan isaanii amaaraa wajji warra keenya gabroomsuu ture ka warri keenya harka kannuu didee fincilee afaan kanallee asiin eegee qubeellee itti uume isin har'a haruma gabaabatti waan kana jijjiiruudhaaf Kita kat difa mana ada dekat Rashad takkan jira. Bijetanya sana ni kampana. Soman afani kamnasi. Rashad kisho also ni lagemu. Why is ya? Duraanis abbootiin teenya qabsoo saba ifii jiraachisuu kanarratti wareegamtee gumaa meeqa kafaltee diina dura dhaabbattee amata dheeraa afaan kana asiin eeydee afaan kanallee qubeetti goote isin arraan tana lafaa kaatanii qubee jijjiirraa rabbi qubee isin irraa ciru kumaataa shanyii kumaataa isin beena durusi dubbiin tun namni isiin laallattu sareen abbaa jala deemtu fakkaattii jan eenyu ka qubeeni jijjiirra jee tiraay godhuudhaaf lafaa kee ni beeytan eeysa akka dubbiin tun kaate ni beeytan warri qubee isinitti uume eeysa akka jiru ni beeytan qubee isinitti uumne afaan isinit goone isinii afaan hin qabne afaan isinit goone isinii qubee hin qabne qubee isinit goone arraan tana isin asii qubee jijjiirraa jettan farshoo dhuydanii quuftanii ilmaan duraanis abbaan isaanii amaaraaf ashkaraa ilmaan abbaan isaanii gaangee qabee amaaraaf deemuu ture ka wajjinu gabroomsuu ture ka nuti dirqiidhaan oromoo goone arraan tana qubee jijjiiruudhaan dhuftan qubee jijjiiruu hin dandeeysan osoo qubee jijjiiruu ka dandeeysan taate arraa miti ni dadhabdan yaanni keeysanii fi yaanni yahudaa akka takka halkanii guyyaa akkuma itti nu kana gabrummaa jala deebistan feetan
amaarri kan bulchuuf keessaniitu amaara lafeetu isin amaara garuu osuma beeynuuti beekaatuma isin ifirra dabarre malee waan isin godhaa turtan takkatti isin beeyna durirraa eegali hilaan qaarraan tanaatti ilmaan eenyu akka taatan isin beeyna abbootiin keessa maal akka dalaguu ture isin beeyna akaakoon keessa maal akka dalaguu ture isin beeyna arra wanni haareetti nuti isin ajaa'ibnuuf numan jirre gadi galummaa keessan malee waa meeqa afaan isini goonee qubee isini goonee addunyaa wajjii wal isin barsiisne arraan tana isin if duuba deebuu barbaaddan matuma keessaniin deebitan malee hawaasa bal'aan deebistan isin ilmaan abbootiin isaanii nafxanyaa kanuti guyyaa keessaa oromoo goone ka oromummaan tun silaa dubbatte firraa darbitu qabsoo oromootiif gufuu durirraa hilaan qaarraa namni ta'e isini akaakuu abaabutti hin xaaramtan najisa akaakuu abaabutti hin xaaramtan tanaaf tana talaydan abbootiin keessanis warra keenya assaasineet godhuu ture isinilleen qubee assaasineet godhuu feetan qubeen assaasineet hin taatu hanqa namni afaanii nan dubbadhu kana dubbatu jiru hanga warri qubee uume sommanni badu lakki sommanni haasawanii muuf jira malee sommanni badu lakki akkami jennaan osuma takka lama nuti amaarri nu gubbatti ol deebi'uu deemanii agarra amaara afaan oromoo bare amata 40 qabsoo keessa figgadda balle kanatti afaan oromoo baraniiti ammas gabrummaadhaaf deemanii duba tanaa sommanni badu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دبين سانيتي sommanni badu garuu waan jiru dhugaa jiru ni dubbadha haqaa ittumaan hima afaan keenyaa waa adaba qaba adaba irraan baanu sila akka isaaniitti nama akkanatti itti haasa'anii miti hawoo qubee afaan oromoo namticha gaafa kaan juwaarfaatu wannan ergee na direeju maali maqaasaatu numa dhaggeeffadha chaasa'u kabbada moo maali chaasa'u yaaza'u numa dhagge'a amaara oromoo ta'e numa dhaggeeffadha rabbisaadha maqaasaatu eenyume juwaarfaan na direeju warri Ijipti jirtu ammallee warri Ijipti jirtan isin oromoon callaan jechuu namicha kanarratti yoo irmijjaa fudhachuu baattan isin namaa miti namicha kana faana namni shira dalagee akkamumatti isin keessa ta'a shira dalagee dhufe ilmoon abbaan isaa amaaraa ka gartee gabrummaa jala nu deebisuu fadhu naftanyaa ha oppiidiyoon harka meeqa ummata qubee afaan oromoo jijjiiruu fadhu kanarra wayyaadha oppiidiyoonis bar walii lama oppiidiyoo amaaraatii fi oppiidiyoo oromoo jira oppiidiyoo amaaraa allaa jarri qubee jijjiiruu deemu kun maaliif jennaan akka dur afaan isaanii nu barreessanii warri keenya kan beeyne bika biraa geessanii nu miidhan san jalaa barreeti dinnee dubbiin afaan keenya malee hin taatuu jenne san nu deebisuu deeman jechuu nuti deebinee haareetti isaan jiran numan deebine qubee sheekootiin uumte shayxaanni waan balleessu bo a'uuzu billaahi mina shayxaan rajiimi qubee sheekootiin uumte shayxaanni waan balleessu uumamiinsa qubee keessattis osuma cal jennee teenyuuti katakkaatu itti gubateen beeyne namticha waan nuti aadaa fi amantiifillee hin qabne afaan oromoon nu deebise qubee uumuu keessaa qooda qabaa oonismoos nasiib awoo na'aalatullah alayka hunda keessan irrattu hattuu walgeessa isin agarree jirra namticha oromoo yoo taates waaqeffata qabdii jaanii silaa beekan baayibila nuti hin qabne afaan oromoo ka deebise qubee keessaa qooda qabaa nun jaan duriis arra duuba dhufaniiti warrummaan san hey qabsoo oromoo irraa gufuu ta'uu kana dhiiftan amma booda wallaahi wali bobbaana nuti tigireen nu gabroomsitan jirtu isinuma kana
isin kana wali bobbaanaa nuuni gee maaliif jennaan amata 40 qabsootan jitan ifduu booftan amata 40 guutuu qabsootan jitan akkana ifduu harkisuu jirtan akkana hoggaa qabsoon tanya asin ol kaate akkanatti ifduuba hoggaa qabsoon tanya asin ol kaate akkanatti ifduuba aboo sila oromoo taatanii waan akkanaan dalaytan oromummaa akkan qabne takkarraan lamarraan sadirraan afurraan isinitti ol deemne isinii gee ilaa macarrashaatti agarree jira ilaa macarrashatti dubbiin teessan akka dubbii gartee hubata kan qabne diina oromoo ta'uu keessan diinni diinarra hamaadha ka oromoo fakkaatee oromoo miidhu akka ummata kanaa aboo ummata kana baantanii miti tana soommanni kun haa ba'u waa hedduu dubbachuudhaaf gadabaa jira adaba qabna hizaabarraan baanu soommanaan nu duraa bada garuu akkana walin dhiifnu isinilleen amaara keessanii dachaataniituma nutilleen bilisummaa teenya finna qubee sheekootiin uumte sheeyxaanootiin balleessuu numan dandeenye takkittii tana hin wallaalina qubee sheekootiin uumte sheeyxaanootiin numan balleessine sheekootiin teenya itti beelooyte itti nyaandhamte itti biyyaa baate aboo dhugaa olii himna qeensiitam takkaa biyyaa bee beeka qeensiitamtu takkaa uleen dhoomee beeka sheekootiin teenya qubee isinii uumteeti waa meeqaan isin geesse gabrummaa jalaa isin baaftee isin sheeyxaanootiin arraan tana qubee jijjiiruu barbaaddan hin jiru dubbiin akkanaanuman taane waliin barree jirra qabsoo oromoo keessattis akkam akka asaasineet nama godhuu turtan akkami duuba teessanii nama dha'uu ka turtan lafatamirra salaannaa ittini akka isin nama dha'uu turtanis ni beeyna arraan tanaas asiin dhuftan biyya baqaallee dheeyxaniiti maqaa oromoo balleessitan biyya keessattillee oromoo ciisa kuttan biyya alaattillee oromoo adda facaastan deebitanii qubee adda gugguurtan akka ijoolleef ta'utti laagaarraa eegallaa aboo rabbi isin haa lallaaqu akka qubee lallaaqu yaaddan kanatti isin haa lallaaqee isin lallaaqee nu keessaa isin haa baasu boo balaa yaadu isin warri gabrummaa nu roggatidhe ummata afaanii fi wanna isaanii nuti addan beeyne bikka tanaa nu godhufanii warri keenya kun hedduu garaa ballate hedduu nama gaariidha fidanii qabsotti isin ida'anii isin shira dila kana irratti dalaydan aboo tana arkumaaf teessan isinumaaf kafaluu teenya nuti ilmaan bakrii saphalo nuti ilmaan jaarraa abbaa gadaa ilmaan Mohamed Rashad ilmaan Abdi Qophe ilmaan Abikar Musa ilmaan Absalam Siyyoo Bareento ilmaan Nadhii Gammadaa ilmaan Waaqoo guutuu isinii kafaluu teenya anje dubbii tana dubbii warri keenya gaffite isin akkana laaquu numan dandeenye tana hin dandeessan dhibbaa dhibbatti hin dandeessan tana osuma usnu guyyumarraan takka nu gabbaasanii nuti takkuma takkaan isin warri Ijipti jiru namummaan qabdan namticha gaafa kaan Jawaariin nama ergee na dire jeessan yoo lubbuu keessaa baasu baattan kan qubee balleessee Ijipti dhufee akkamitti isin wajjin taa'ee nyaata akkamitti qubee balleessee dhufee isin wajjin taa'ee biyya san keessa nyaata yoo isin namicha san lubbuu isaa keessaa baasu baattan namummaa hin qabdan hadooddii takka hin qabdan isin oromoon achi jirtu ha dhugumaan oromummaan itti dhageemtu hattuun taan silaa'uu biyya jirti ni guyyaan isaaniitis ni dhufaa ka biyyaa bee kana duuba isin biyya inni keessa jiru kana keessatti an silaan achi jiraadhe wallaahi garaa isaatiin baqeessa garaa isaattiin ablee kaa garaa isaa qubee sheekootiin teenya itti laffaatee lubbuu itti dhabdee takka sheeyyaasin lubbuu itti dhabanii gaffidanii sheeyxaanonni har'a farshoo dhuganii jijjiiruu fadhanii hin dandeeyan oromoo hin usinaa lafaa kaa warri hadooddii waan kanaa qabdan ni agartan afaan keenya dhokochuu deema duraanis oromoo amaara afaan oromoo dubbatu oromoo seene hay osuma akkanatti waa hunda laallee usneetuma jilleetuma laallu guyyarraan nutti daamaa deemti taraa gaafa kaan taatu ummannummaan amaarri kun maqaa jijjiirradhaan hunjaan hay
أبو دبين تكتكان أبو سمنا نفاني كبا دبي غرغدو سلاو أمان دبدو usneetuma boo qabsoo nuti uume bar wanni itti wannummaan itti isaanii birra dabarruun qabnu bar qabsoo warra keenyaa itti dhiige warra keenyaa qabeenya itti dhabe warra keenyaa lubbuu itti dhabe isaan warri nu fixe osoo Oromoo ta'anii seenaa takkitti akka nuti qabnu taakka calanqoo caliitii fi taakka harma muraa aanolee takka asaa kannanii warra wajjin nu fixuu ture calanqoo calnu godhee aanoleettis harma ciree isaaniin Oromoo jennee nuti takkitti sana hin raanfatina. Arras borus nin dubadda minin dubad silahu nin beka kawan kana furanne khenyuma dhagee adida khaisan igetti naqanii jiran iga summi isaani silaa isa kana bilisummaan dhuftu hanqa addabaanu malee bilisummaan dhuftu silaa gaafa kan nuti warri gartee seenaa qabu san qophaa deemne bilisummaa dhufnee jirra hattuu fitti gadidaaneeti bilisummaa irra ejjennee bilisummaa hallayyaa isiin keessaa ba'uu hin dandeenye keessa neeyne hattuu irratti bilisummaa isaanii fidannee achi keenya ummata ani takka Oromoonni bilisoomti jedhee yaadeen beeku Itoophiyaa malee jedhee yaadeen beeku jiru aboo rabbi sodaadhaa ummata nama miliyoona 5 ka hidhame keessa nama tokko booleen dhufee hidhaa baasee deemu Oromoo dheennee amannee ummata osoo namni keenya dillisan hidhaa jiru Oromoon guutuun san hidhaa jirtu manni hidhaa ka Itoophiyaa keessa jiru guutuun ka Oromoon hashagame ta'ee osoo jiru dachii jalaa fi qilleensa gubbattii fi bakkuma hundattu maqaan dhaaba kanaan jiru jijjiirradheetiin biyya galee filamaa jee ummata yaadu. Ummata kanaan Oromoo jennee irra dabaruuf jirra. Ummata kanaatu irrallee nuun deemu jira. waan isaan dalagan assassination isaan godhan gaafa dursoo isin Oromoo jennee itti himnerra hilaan gaarraan tanaatti takka tarkaa qabna listiidhaan qabna ta isaan gaara keessan nama nyaatan Oromoo fakkaatanii Oromoo nyaatan ta isaan magaalaa keessan nama nyaatan ta isaan harka diinaa nyaachisan ta isaan hallayyaa adda addaa ta jirtutti fixan awoo yaa ummata keenya yoo umma ifbarra yaa ummata keenya maaluma taatan yaa ummata keenya dubbii tana osoo takkara lama guyyarraa agartanii akkamuma dubbii tana ustan ta durii arrafa dubbii gaafa kaanis namni gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo tanatti islaaman hunjaan ni beeytan qabsoon bilisummaa Oromoo masgida keessatti islaamaan gad dhaabbatteeti gabbaate namni gufuu qabsoo tanatti islaamaan hunjaan yaa Oromooti yaa maaluma dubbiin akkana way ati arraan tana yoo ati gartee Mohamedii fi Khadijaa taate sabboonaa miti sirraa haqama sabboonummaan because isaani sabboontonni akkuma gaafa kaan jaansanitti na'alatullah alay abo dubbii ummata kana waan callisanii ilaalanii miti dubbiin ummata kana ta akkana laaftu deebituu miti dubbiin ummata kana ta waan isaa waan kana dalaguu jiraniif isaanuma kana elektiriika dukkaanii gaafatanii ana akka kiyya takkaan beekutti dhiigaa garan nagayyaa amaara Oromoo ifiin je'ee nu miidhu jiru kana amaarri hanqan takka nu gobroomsine akkana dhiiga keessa nu seenanii dhiiga nu tuutu jiran tanneen amaarri afaan Oromoo dubbatu ka qabsoo gati daane amata 40 kana keessatti ilmaan Oromoo miliyoona meeqa fixan qabeenya Oromoo miliyoona meeqa dhabamsiisan ammaan tana haala akkamirra Oromoon jiran akasi inshallah walid deebina emotional inte tikisho dubbiin nabuutuu qofaa miti takka isaanii ciccira takka lafuma tanaan isaanii dhiisa dubo
akkasitti wal agarraa amma yeroon furaa nu bira dhiyaattee jirti karaa furaa deemnaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما إن شاء الله أكاسيتي ولد بنا قرو ونيني نسنيفمو ونيني نسنيمو نمني أورومو تاتن خا أورومو لا فدود دي قبدن بيانا أمني دبين أمتخنا دبي يهوداتي وجين تكا أكا برانا لفخيس ديمتوتي nama keessa deemanii dubbii nyaatan saniifuu if quba qabaadha eenyu waan kana dalagu jira eenyu dalagu jira takka takka laala ammallee dubbiin dubbii biraa duuba jira gad dhufti takka takkaan gabbaasanii akka dubbii yahudaati waan amata isaan silaa gartee sammuun isaanii fageessitee yaaddu ummanni kaanilleen amata 200 booda waan silaa gartee sharrii dalagan arraantana dubbatanii tanneen ammoo waan amata 2 boodaati maaliif jennaan sharriin isaanii bikka dheeytuun qabdu itti bayyanadha laala agara abbaa fadheefuu harkan kannina wallahi oromoon nuyi wallahi wabillahi watallahi rabbittiin seekadha oromoon nuyi oromoon callaan oromoon dhugaa nuyi warreen qubee uume warreen qabsoo lafaa kaase oromoo ta'uu keenya yoo kun nu ibsine maaltu nu ibsa isaan warreen qabsoo gufuutti ta'an warreen qubee dhabsiisan akkamitti oromoo ta'uu danda'aniiru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبريان كي سنين جالدا نجيا ناجرادا عفوا على الله إيموشنال يوم قرتي سنين مخانا لله خلينا عرساتي قالتهما ناتورا باي